Qamadii utuu facaasnu dhukaasni nutti baname. Dhukaasii sagalee saddeet qabu nutti baname. Saddeet keessaa sagal asiin hadhee asiin harca'ee namoonni nu biraa baay'ee du'e. Nu biraa baay'ee du'e. Anis jabaadhaa nutti tasaa. Du'eera anis sana booda reeffa keenya gara hospitaalatti geessanii. Hospitaala erga geessanii booda kutaa reeffaa geessanii nama rammaranii sana booda duuteetta naan jedhan. Duuteetta isiniin jedhani? Namoota 6 turre. Namoota 5tu du'e. 5tu du'e sinumaa wajjin jechuudha. Ana wajjin 5. Achi hospitaalatti yeroo isin geessanii mee maaltu ta'e hospitaalatti waan iddoo sanatti ta'e maal yaadattu? Ol seenuu kana yaadadha. Ol seenuu kana yaadadha. Nu biraati akkas mucaa tokkotu baay'ee dhukkubsattee dhufte deemsarra turte mucaa tokko nu biraa. Mucaan achi dhalachuuf ana siiduun tokko ta'e. Achi booda baay'ee waaqayyo carraan kun jedhee akkasitti kutaa reeffaadhaan fuudhanii deemanii du'aa koo. Achi baatanii baqattanii dhuftan jechuudha. Baqadheen bee. Mee namoota isin biraa du'an sun akkam ta'a warra hafan immoo? Tokko miillatti irraa cite, tokko harkatti irraa cite, tokko asii kanatti buqqaasanii achi buuteef achi kaaniif as kaanii isaanii agarreeni. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma qe'ee keessan qabeenya keessan hunduma gattanii dhuftanii isin? Saamameera hin jiru. Jiru saamamaadha. Mee amma walumaa gala nama meeqa du'eere isinii wajjin? Dhaba ja'a. Ja'an keessan ture jechuudha. Hin jirru. Baqadhee dhufee bare.